Martech Academy Martech Academy dhageessanii beeytu dhagahinis wal dhageessisa kan dhageettan ammoo meeshaan irraa hanga qo'inti qophaaha akka isin hin dabarre Martech Academy maalidha Martech Academy dhaabbata teknooloojii afaan oromootiin barsiisudha teknooloojii akkamii faa barsiisa isinoo maal barachuu barbaaddan teknooloojii Martech Academy keessatti barataman kan akka website development mobile application development artificial intelligence with Python marketing graphic designing video editing. In addition, American English ala jaa'ibaata isin barsiisuudhaaf qophii isaa xumuree jira. Yeroo ammaa kana keessatti afaan Ingiliffaa barachuun fedhinnaa osoo hin taane dirqama ta'ee jira. Koorsiiwwan amma dubbadhe kanniin hunda isaa dhuunfaanis ta'ee gareedhaan yoo barachuu barbaaddan ulaan keenya banaadha isiniin jedha Martech Academy. Barnoota keenya wanni adda isa godhu xumura irratti legit certificate ni kennina. Barattoota keenyaaf premium koorsii garagaraa bilisaan ni kennina. Gatii madaalawaa ta'een ni barsiifna. Namoota kophaatti barachuu barbaadaniif special class ni jira. Namoota kaffaltii yeroo takkatti jalqaba irratti kaffaluu barbaadaniif percentage 20 ni hir'ata. Addunyaa irraa bakka feetin teessanii barachuu ni dandeessa. Wanti hundi harka keenya jira. Waan harka keenya jiru itti fayyadamu wallaaluudhaan maaliif rakkan. Kanaaf Martech Academy dabalamne yeroo muraasa keessatti teknooloojii amma dubbanne kanniin afaan keenyan barannee ifaa jijjiirru. Yeroo addunyaan teknooloojii nu bira butte kanas nus haa tattaafannu. Ta'us biyyi keenya yeroo ammaa teknooloojii isii keessatti reef eegaluu jira waan ta'eef jecha yeroo muraasa keessatti afaan keenyaan teknooloojii barannee wal haa barsiisnu dhaamsa Martech Academy. Iddoon galmee Martech Academy jedhanii chaanaalii keenya Telegiraamaan seentanii galmaa'uu ni dandeessan. Filannoon keessan Martech Academy haa ta'u. Asham jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa har'a chapter 4 part 1 dhaan walitti deebinee jirra. Komentii keessan ilaallee komentiin irra hedduun keessan chapter 4 waan jechaa jirtanii fi isinirraa turuun kenna majority komentii keessanii ilaaluudhaaf waan ta'eef kanaaf komentii keessan haga irratti ilaalaa turetti chapter 4 irraa nu eegalii kan jedhutu baay'ata. Chapter 3 irraa kan jedhus ni jira. Chapter 4 irraa nu eegalii civikii warra jedhutu jira. Kanaafuu amma barattoota yuunivarsiitii biraa kana faayinaala isaanii fudhachiifnee barattoota yuunivarsiitii Jijjigaa immoo walitti deebinee paartii middii keessan irraa ol kaafnee kan waliin xumuru ta'a. Kanaafuu isin paartii isinii gadhiifame chapter 1 kan xumurame hordofaa obsaan hanga barattoota yuunivarsiitii biroorra jiran kanneen faayinaala irra jiran kana paartii faayinaala isaanii xumuruu fi obsaan akka nu eeggattan kabajaan asumaan isin gaafachaa paartii 1 chapter 4 kan eegalu ta'a jechuudha barnoota keenya civic and moral education. So our civic and moral education course chapter 4 is talks about state government and citizenship. In a short, we are going to discuss 3 terms in here or in chapter 4. The first term that we are going to discuss about is state, the second one is government, the third one is citizenship. So, inshallah, we will try to conclude this chapter in 4 or 5 parts maximum. Minimum it may take 3 or 4 parts. So the first part that we are going to discuss is understanding state. Kanafu chapter 4 in kenna boqonnaan afurin civic and moral education kun maal jedha jennaan bulchiinsa mootummaa fi lammummaa jedha. Waa sadi baranna state jechuun bulchiinsa government jechuun mootummaadha citizenship jechuun immoo lammummaadha. Terming sadan those 3 terms are very interrelated terms. They cannot separate from each other. Inni tokko isa biroo irraa adda bahee ilaalamuu hin danda'u. Inni tokko jiraata inni tokko dhabamuu hin danda'u. Sadeen isaatu wal bira jiraachuu qaba. Laala biyyi takka biyya taatee gaafa jiraatte wantoota kana sadan of keessaa qabdi. Laala wantoota kana sadan of keessaa qabdi. Wanti sadeen isiin qabachuu qabdu biyyi tokko biyya ta'uudhaaf bulchiinsa qabaachuu qabdi. Sirna bulchiinsaa mataa isii qabaachuu qabdi. Sirna bulchiinsaa san keessatti namni bulchu jiraachuu qaba. That is government. Namni bulchu mootummaa jedhama. Hayyee fakkeenyaaf biyyi takka uummata qabaattee uummata ishii sanii bulchiinsa qabaate tanaan bulchiinsi mootu uummata saniif maal kennuufi qaba? Certificate lammummaa kennuufi qaba. Lammii biyya sanii tahuu bulchiinsi takka bulchaan bulchiinsa san irratti filatame suni
certificate citizenship kennuu fi qabaachuu. Kanaafuu tarmiileen kun sadan tarmiilee adda bahuu hin dandeenyedha. Tarmiilee wal faana deemanidha. Inni tokko nama gallaan inni biroo salphaadha jechaadha. Kanaafuu nuti har'a waa'ee state irraa dubbanna jechuu paartii kana keessatti bal'inaan. Mee kanaaf mee statein akkamitti hiikama kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Defining state or the definition of state. So the term state has been used to refer wider things such as what? Such as set of institution, one, set of territorial units, second, third, set of philosophical idea, fourth, a set of an instrument of coercion or oppression, and so on, are the way in which we can define the term state. Karaan nuti jecha state jedhu takka bulchiinsa jedhu kana ibsinuun karaalee gurguddoo hedduutu jira. Isaan keessaa muraasni tokkoffaa irratti statein takka bulchiinsi kan inni agarsiisu waa hedduu agarsiisedha. Waan bal'aa agarsiisaadha. Bulchiinsa yoo jennu jechuma salphaa akka nuti bulchiinsa jennu kan osoo hin taane waan bal'aa tokko agarsiisa, waan bal'aa tokko of keessaa qabaadha. San keessaa bulchiinsa jechuun tuuta maalitidha? Institutionii tuuta dhaabbataati. Takka walitti qabama qindaa'ina dhaabbatootaati tokko. Kanaafuu tuutni dhaabbatoota illee bulchiinsa jedhama. Akkasumas immoo tuutni territorial unity, tuutni daangaa lafa wayiillee maal jedhama? Bulchiinsuma jedhama. Akkasumas immoo tuutni takka qindoominni philosophical idea, yaada falaasamaa takka yaada falaasamtoota illee maaluma jedhama? Bulchiinsa jedhama. Akkasumas san qofaa miti instrument of coercion or oppression, meeshaa cunqursaati illee amma bulchiinsi meeshaa cunqursaa takka meeshaa hooggansa illee jedhaniini meeshaa cunqursaa, meeshaa hooggansaa akkasumas immoo meeshaa aangeffamaati bulchiinsa jechuun. Kanaafuu bulchiinsi meeshaa aangeffamaati, bulchiinsi tuuta yaada falaasamaati, bulchiinsi tuuta daangaa qindaa'aa ta'eeti, akkasumas bulchiinsi tuuta dhaabbatoota garagaraati. Those are the definition of what? State. So if you are asked to define the term state, a state can be a set of institution, a set of territorial unit, a set of philosophical idea, a set of an instrument of what? Coercion or oppression, or in a short, an instrument of what? Power, or an instrument of oppression, an instrument of coercion. Jettanii haala kana ibsuu dandeettanii kun state jedhama, bulchiinsa jedhama. Kanaafuu bulchiinsa isin gaafatan afaan keessaniin illee bulchiinsi meeshaa hooggansaati, meeshaa cunqursaati, meeshaa aangeffamaati, meeshaa aangooti. Akkasumas immoo tuuta daangaa qindaa'aati, tuuta dhaabbatoota garagaraati, akkasumas immoo tuuta yookaan qindoomina yaada falaasamaati jettanii haala kanaan hiikuu dandeessanii jechuudha. But in generally, besides, state has been understood in four quite different perspectives. Garuu kanas ta'u warri falaasamtoota definitionii maalii kana state kana karaa gurguddoo afuriin takka direction perspective kallattii direction afuriin hiikan. Direction afuriin hiikan jechuudha. So in generally the term state can be defined in a four perspective, or through four perspectives. It means four directions. There are four directions which we can define the term state, or there are four groups who define the term state in a wide range or in a wide way. Gareewwan afurtu jira takka kallattiilee afuriin gareewwan afurii kan jechuudha term state jedhamu kan akka walii galatti. The first one who define the term state are the first group are idealist groups. The second one is functionalist groups. The third one is organizational groups. The fourth one or the end one is, and the common one is the international groups or international view. So there are four groups or four views by which the term state was defined. Those are idealist views, functionalist views, organizational views, and international views are the views through which or by which we can define the term status. So let we discuss one by one. So first views that define the term state is idealist views. In idealist, who define the term state? How he can define the term state? Based on what?
he defines the term state. We will discuss in here. So the person or the idealist person who define the term state based on the ideology is known as what? Hegel. Hegel is the idealist. Hegel is the person who define the term states according to the ideology or based on the ideology. So he defined the term state. Hegel identified 3 moments of social existence. Hegel namtichi jedhamu kuni jiraachuu dhala namaatiif moomentoota barbaachisan takkaa'u sochii barbaachisan 3 adda baase 3 argate. Sochiin sadan sun takkaa'u gareewwan sadan jiraachuu hawaasatiif barbaachiftu sun momentiin sadan sun tokkoffaarratti the first moment of social existence is what? The family or altruism. The second one is what? The first one is here. The second one is what? Civil or what? Society. Civil or society. Or in another name, civil society. In another name, universal egoism. And the third moments of social existence are what? The state or universal what? Altruism. If there is no those 3 moments, there is no the existence of social. Even if one of these moments are missed from those 3 moments, there is no existence of social. Lala waan hin jedhu. Hegel jiraachuu ilma namaatiif momentii takkaa'u korboowwan gurguddoo sadiitu barbaachisaadha. Korboon sadan suni tokkoffaarratti faamilii yookiin immootiyyuu maatiidha. Maqaa biraatiin altruizimii warra jedhamudha. Lammaffaarratti immootiyyuu civil society jiraachuu qabaa jedha. Civil society jiraachuu qabaa jedha. Civil society jechuun immoo universal egoismidha. Maqaa biraatiin inni sadaffaan statein bulchaan jiraachuu qabaa jedha. Bulchaan maqaa biraatiin maal jedhama? Universal altruism jiraachuu qabaa jedha. Kun sadan yoo hin jiraanne sooshaaliin tokko ni jiraata. Existence jiraachuu hawaasa tokko kan murteessinu momentii kana sadaniini. Kanaafuu momentii yookaan korboolee kana sadan keessaa tokkichummaa yoo dhabame hawaasni tokko ni jira jechuun hin dandeenye jechuudha. Kanaafuyyuu inni maal jedhee ibsuu barbaade? According to his ideology, state is very important for the social existence. This means a state is one of the 3 moments of what? Social existence. So, for the existence of a certain social or a certain society, the state is mandatory according to what? According to the ideology of what? Hegel. Akka yaada Hegelitti hawaasni tokko jiraachuudhaaf statein mandatory dha jedhe. 3 family san keessa state waan jiruuf state illee mandatory dha jedhe kaahee jechuu. Kanaafuu the drawback of idealism is hanqinni isaa immoo limitation qaba wanti hundu. The drawback of idealism is what? That it fails to distinguish what? Institution under what? State and outside the state jedha. Laal hanqinni isaa takkaa'u rakkinni isaa duubatti hafiinsi Hegel kun takkaa'u mootu warra idealismootaa kun maal jedhan isaan kun ni kufan jedha takkaa'u ni dadhaban. Maal? Institutionii bulchiinsa jalaatii fi bulchiinsan ala takkaa'u kan bulchiinsa jala jiru kan bulchiinsa jala hin jirre adda baasuu hin dandeenye jechuudha. Which institution is under state? Which institution is outside of the state? This means which institution is governed by what? By the state. Which institution is not governed by the state? Kan jedhu addan baasne. Maaliif jennaan gara oliitti maal jenna? Laala bakka kanatti maal jenna? State is maal jenna? State is a set of institution jenna. Qindoomina takkaa'u tuuta maalitiin dhaabbatoota jenna. Kanaafuu Hegel kun amma addan baasne dhaabbata kamtuuyyuu mootummaa dhaabbata kamtu bulchiinsa jala jira dhaabbata kamtu bulchiinsan ala jira takkaa'u dhaabbata kamtu bulchiinsa jala kamtu bulchiinsa jala hin jirre waan jedhu addan baasne jechuudha. Kanaafuu rakkinni yookaan hanqinni warra idealismii kana ciminni isaanii mootu they investigate or they find 3 moments of social existence. For the existence of a certain society or a certain social, 3 moments are mandatory. From those 3, the state is one of it. Or the state is very mandatory. Laala statein mandatory dha jedhee haala kanaan ibsa jechuudha. Kanaafuu yoo wanti isin jedhan
define the term state according to idealism views yo isin jedhan according to Hegel or according to idealism views, state is one of the moments of social existence. This means for the existence of a certain social, the state or the universal altruism is mandatory. jettanii haala kanaan ibsitanii jechuudha. Kanaafuu inni lammaffaan immoo functionalist view dha. Functionalist view immoo maal irratti akka isaan hundaa'anii state kan waliin ilaaltaa jechuudha. So according to functionalist views or functionalist groups or perspective, it focus on what? On the role or purpose of a state institution. Laala. Amma isaan kuni kan inni isaan irratti xiyyeeffatanii state gosa lamaatu jira. Institutional state fi non-institutional state jira. Isaan kun amma gahee takkaawu kaayyoo warra maalirratti xiyyeeffatan state institution bulchiinsa dhaabbataa takkaawu bulchiinsa dhaabbatoota irratti hundaanii kan jechuudha. Kanaafuu drawback warra idealismii sanfura warra idealismii institutional state fi non-institutional state adda humbaaf distinguishing hin godhu. Kun garuu distinguish godhe maaliif kammaan inni qorannoo irratti raawwatee kame institutional state gahee isaa irratti xiyyeeffate gahee isaa qorate waan ta'eef kanaafuu institutional state fi institutional state adda baasee jechuudha. Kan isaan irratti xiyyeeffate institutional state dha waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu functionalist groups are focused on the function or role or purpose of what? State institution. Asirratti waan lama adda baafatan tokko for functionalist function irratti akka isaan xiyyeeffatan function state irratti. Function state keessa state kam irratti xiyyeeffatan jennaan institutional state irratti. Gara tokkoon drawback warra idealism illee furanii jiranii maaliif state institutional fi non state adda baasanii jira. Gara biraatiin immoo kan isaan irratti xiyyeeffatan role takka purpose yookaan function state institutional state malee waan biraati miti jechuudha. Ideology biraati miti jechuudha. So the central function of the state is what? Maintenance of social order. The central function or the main function of the state is what? Maintenance of social order. Kaayyoon ijoon, kaayyoon guddaan, kaayyoon giddu galeessa bulchiinsaa maalidha jedha? Maintenance of social order. Nageenya takkaawu tasgabbii hawaasaa eegsisuu fi eegsisuu qofa jedhanii ka. So in here they define what? They define the state according to what? Their function or according to the purpose or role or function of the status, especially what? Institutional status. Lala. Kaayyoon ijoon, dalagaan ijoon, hojiin ijoon, bulchiinsa maal jedhanii waan biraa osoo hin taane maal qofa hoogganuudha, maal qofa eegsisuudha, nageenya hawaasa tokko tasgabbii hawaasa tokko eegsisuudha jedhanii haala kanaan hiikan jechuudha. So the state is what? Set of an institution that what? Uphold order and deliver social stability. Kanaafuu state jechuun jedhan bulchiinsa jechuun tuuta dhaabbatoota garagaraa ta'ee kan maal godhuudha jedha. Nageenyaa fi tasgabbii hawaasa tokkoo kan deliver godhuudha, kan kennuudha jechuudha, kan eegsisuudha, kan maal godhuudha, kabachiisuudha jedhanii haala kanaan ibsanii jechuudha. So the third perspective is what? Organizational views. So according to organizational views, they define the state as a set of institutions that are what? Public. Lala. Organizational views. Organizational views. Organization jechuun maalik indoomina maaliif dhaabbataa takkaawu garee tokkooti jechuudha. Kanaafuu state akkamitti kan they define the state as a set of institutions. Tuuta dhaabbatootaa ta'ee kan maal ta'edha garuu that are what? Public. Kan ummateeffame. Takkaawu kan ummata giddu galeeffate. Kana jechuun kan ummataaf carraa kennu, kan ummataan bulu. Laal bulchiinsa ummataan filamu, ummataaf filamu, ummataan illee maal ta'uudha? Bu'uudha jechuudha. So and responsible for what? For collective organization of social existence and funded what? At public expense. Laala. Qindoomin maal jedhanii kani bulchiinsa jechuun qindoomina dhaabbata garagaraa ta'ee kan maal ta'edha? Ummateeffameedha tokko. Akkasumas immoo responsible for what? Collective organization of social existence. Jiraachuu hawaasaa kan waliigalaatiif, faayidaa hawaasaa kan waliigalaatiif kan maal ta'edha? Dhaabbateedha, kan itti gaafatamummaa fudhateedha. Akkasumas funded what? At public expenses. Kan funded ta'ullee kan immootuyyuu guddatullee yookaan immootuyyuu
duroomu takka'u qabeenya godhatullee akka maalittidha akka hawaasatti takka'u sadarkaa hawaasatti gargaarama jechuudha. Kanaafuu gargaarsi isallee sadarkaa hawaasatti inni illee mootuu kan inni gargaarullee hawaasa kan isa gargaarullee hawaasa kan inni irraa qindaa'ellee hawaasa jechuudha. Haala kanaan hiikee jechuudha warri organizationally. So the fourth or the end one is what? International views. According to international views, the state viewed primarily as what? An actor on what? The world stage. International jedhalala innu. International view akka international view ilaalcha warra addunyaatti maal jedhani? Stating kuni primarily akkamitti ilaalama jedha akka jalqabaatti primarily as an actor. Actara takka humootu taphataa addunyaa sadarkaa addunyaa. Takka humootu ga'eeffama akka ga'eeffama sadarkaa addunyaatti ilaalamaadha. Actara sadarkaa addunyaatti yookaan ga'eeffama sadarkaa addunyaatti ilaalamaadha. And also as a what? Basic unit of what? International politics. Ammallee akka bu'uura sirna siyaasa addunyaatti ilaalama. Hundee bu'uuraa sirna siyaasa addunyaa kanaaf hundeen bu'uuraa takka'uu dhakaan bu'uuraa inni irraa eegalu maal qabaachuu qabeedha? Bulchiinsa qabaachuu qabeedha. Akkasumas immootu aktara takka'uu ga'eeffamaa maalitii isteejii takka'uu sadarkaa addunyaatti jedhanii haala kanaan ibsanii jechuudha. Kanaafuu this is the definition of a state through four views. Four perspectives. So if you are asked to define the term state even in a whole perspective, you can define one by one in a well manner. Understand? I think you can understand from my teaching. The second term that we are going to discuss is what? Classic definition of state in international law is found in what? Montevideo Convention on Rights and the Duties of what? State jira. Kanaafuu akka sadarkaa addunyaatti Montevideo irratti kan fudhatame perspektiivota afran kana keessa perspektiivii kamtu fudhatame kaadhumaa isa international view jedhamu kana fudhatame. Kanaafuu isa kanarra dhaabbatee warri classical definition waliigalaa kennaniifam stateidha. State isa kanarra dhaabbatanii international view irra dhaabbatanii warri Montevideo classical definition idhaan state hiikanii jechuudha. Kanaafuu bara 1933 irratti astu article 1 article 1 irratti state future gurguddoo afur qaba. Bulchiinsa tokko amaloota gurguddoo afur takka elementii afur qaba jedhanii ibsanii jechuudha. Component afur sunsuma afur irraa ijaarame sunsumni afran sun yoo hin jiraanne state hin jiraachuu hin danda'u jedhee warri international view kuni aktara sadarkaa addunyaatti ammallee mootu siyaasa kamiifuu bu'uura hundeen isa erga jedhanii elementii isaa kompoonentii isaa ibsuu eegalan jechuudha. Kanaafuu definition afran kana keessa perspective afran kana keessa perspectivein fudhatame elementiin afran state kun irratti argaman according to international view akka ta'e illee hin dagatiin asin jechuu barbaada asirra. So those four elements of state are the first one population, the second one is territory, the third one is government, the fourth one is sovereignty. So let we see one by one. So according to here, let we define the first elements of a state. So to build or to construct a certain state, according to international view, the four elements are very necessary. If there is a missing of one element from those four elements, there is no state. We cannot say there is a state. So to say there is a state, we have to have those four elements. The first one population, the second one is territory, the defined territory, the third one is government, the fourth one or the end one is sovereignty. If those four elements are combined together, they can give us what? A state, a full state. So let we see the first element of state, population. Since state is what? A human association. Sababni isa maal jenne bulchiinsa jechuun qindoomina takkaa'u garee hawaasaatti waan jenneef takkaa'u garee dhala namaatti waan jenneef the first essential element that constitute it is what? The people. Kanaafuu elementiin barbaachisaa fi inni jalqabaa state nuuf keessa qabaachuu qabu ummata jedha.
So no exact number can be given, and the mixture of its people had no effect. Exact number by inni ummata kana ummata qabaachuu qaba jennee elementiin dura by inni ummata dhaabbata lakkoofsi dhaabbataan ummata kaa'ameen jiru takka by inni ummata bulchiinsa tokko qabaachuu qabu dhaabbata wanne lafa kaa'ameen jiru jedha. Akkasumas immootu gosti hawaasa steetii tokko kana ta'uu qaba jedhamee wanni murteeffameen jiruudha. Hawaasni wal makaan fakkeenyaaf Oromoo, Amaaraa akkasumas Tigree, Somaalee, Affaarii fi kanneen kana fakkaatan wal keessa makamuun kun bulchiinsa san irratti effektiin qabuudha. Kanaafuu bulchiinsi kan inni barbaadu homogeneity hawaasaa osoo hin taane heterogeneity ta'ullee rakkoon fidu heterogeneous ta'u dhiibbaa tokko hin qabu jechuudha. So the heterogeneity of the people had no effects on what? On the state, and also there is no necessary to know the exact number of what? The people to what? To say a certain state is present. State in tokko ni jira jechuudhaaf baay'inni lakkoofsa uummataa inni qabaachuu qabullee dirqama exact isaa beekamuu qaba jechuu kenna miti jedha. In short, it is what? It is to be noted that without population there can be no state. Wanti isin beeku abdan gabaa ummatti jedha. Ummataan alatti takkaa'u mootummaa hawaasaan alatti mootummaan bulchiinsi akka hin jirre beekaa jedha. Kanaaf wanti isin as keessaa beeku abdan bulchiinsa without population there is no state. Wanti isin beeku qabdan there is no state without population. Hawaasaan ala takkaa'u ummataan ala maal bulchiinsi akka hin jirre beekuu danda'u qabaattanii akkasumas lakkoofsi ummata sanii murtaa'aa ta'uun dirqamaa miti. Hawaasni sunillee immoo hawaasa etnisiitii tokko qabaate ta'uun immootiyyuu dirqamaa miti jechuudha. Etnisiitii garaagaraa ta'uu danda'a, miksichara ta'uu danda'a jechuudha. Miksicharri dhiibbaa irratti hin fidu jechuudha. Dhugaaf saba irratti yoo isin gaafate the people of a certain state must be homogeneous yoo isin jedhe false ta'a jechuudha. Heterogeneous illee ta'uu dhiibbaa tokko hin qabu jechuudha. The second one is define the territory. Daangaa dhaabbata qabaachuu qaba. The territory of a state includes territory daangaa bulchiinsatti kan jennu land ta'uu danda'a, water ta'uu danda'a, air space ta'uu danda'a. Air space jechuun daandii qilleensaa ta'uu danda'a. Maritime jurisdiction takkaa'u yaa'a galaanaa takkaa'u shora galaanaa ta'uu danda'a. Akkasumas immoo imbaasii takkaa'u mootiyyuu imbaasii biyyattii lamaa wal quunnamsiisu ta'uu danda'a fi kanneen kan fakkaatan territorii mootummaa jedhaman. Territorii yoo isin jedhan lafa qofa akka isinitti hin fakkaanne wanni isin beekuu qabda. Lafas ta'uu danda'a, bishaan ta'uu danda'a, daandii qilleensaa ta'uu danda'a, daandii akkasumas konkolaataa ta'uu danda'a, afaan galaanaa takkaa'u shora galaanaa fi kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'a jechuudha. As a population, the size of state's territory cannot be fixed. Akkuma populationaa akkuma lakkoofsi populationaa dhaabbataa ta'uun dirqamaa miti jenne takkaa'u dirqama ta'uu hin qabu jenne ammallee saayiziin daangaa bulchiinsa tokkollee fixed ta'uun dirqamaa miti fixed ta'uu hin danda'u. Hagana kiiloomeetira hagana akkas wanti jennu hin jiru. Mootummaan tokko dhaabbatuuf daangaa kiiloomeetira hagana qabaachuu qaba jennee wanti beekuun hin jiru jechuudha. Kana beekuun hin barbaachisu. Akkuma baay'inni uummata hagana ta'uu qaba jechuu hin dandeenye kanas akkas jechuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanummootu anaaf bakka kanarraa wanti isin hubachuu qabdan akkuma uummataa jedheen ilaala. As population akkuma lakkoofsi uummataa exact ta'uun dirqamaa miti jenne ilaala. Bakka kanatti maal jenne no exact number akkuma jenne asitti illee akkuma population akkas jenne san the size of state territory cannot be fixed dha. Dhugaaf saba irratti of eeggachuu qabdan jechuudha waan kana. It is certain that the boundary lines of state must be well marked out. Garuu jedha lafti isaa fixed ta'uu hin danda'u akkuma jenne san jechuu waliin it is certain that boundary lines garuu daangaan sararri daangaa mootu sararri daangaan biyya takkaa moo maal ta'uu qaba jedha well marked out likkitti adda bahuu danda'u qabaata. Fakkeenyaaf amma Tigree fi Amaaraa eessatti akka wal daangessan laahinii beekamaa ta'e godhachuu danda'uu qabaatanii jechuu jara lamaan. Kan jenne garuu saayizii bal'ina jenne malee daangaan beekamuu hin qabu jenne. Daangaan beekamuu qabu garuu bal'inni immoo fiiksidii miti dhaabbataa miti. Bal'inni kiiloomeetira 100 ta'uu danda'a, 1000 ta'uu danda'a, kiiloomeetira miliyoonas ta'uu danda'a jechuudha. Garuu daangaan immoo daangaan isteetii kanaaf isteetii biroo adda baasu weel maarket ta'uu qaba jechuudha. Kan likkitti adda bahee ta'uu danda'uu qabaata.
inni sadaffaan governmentidha. So government is said to be what the soul of the state. As keessa amma maal jennaan laala mootummaan immoo takka bulchaan maalidha lubbuu bulchiinsaati. Lubbuun bulchiinsa eenyu namni bulchiinsa godhu eenyu mootummaa. So don't forget, if you ask on your exam among the following 4 elements of state, which one can be considered as the soul of state? A, population; B, government; C, territory; D, sovereignty. Yoo jedhamtan maal ta'uu qaba? Government ta'uu qaba. Lubbuun bulchiinsaa bulchaadha. Takka mootummaadha jechuudha. It implements the will of what? The community. Inni hojiirra oolchedha. Maal? Fedhii uummataa takka fedhii hawaasa san hojiirra waan oolchuuf lubbuu maalii jedhamee bulchiinsaa jedhamee jechuudha. If state is what? Regarded as civilized. Yoo statein tokko bulchiinsi tokko civilized ta'e jedhame takka akka civilized itti ilaalame. Hawaasa qaroomatti ilaalame takka bulchiinsa qaroometti kan ilaalamu ta'e it is due to what? The existence of government. Fakkeenyaaf laala this state is civilized state gaaf jette achi keessatti maal qaba jechuu kee agarsiisa. There is what? A strong government in that state. If there is no what? If there is no a strong government, if there is no intelligent and a strong government, there is no the civilization of what? A state. So a certain state to be civilized, it must have what? A strong and intelligent government. Laal mootummaa qaroo fi jabaa ta'e qabaatu qaba hawaasni tokko. Hawaasa qaroomaa ta'e bulchiinsa tokko bulchiinsa qaroomaadha. Bulchiinsa guddaa ta'e bulchiinsa qaroome jechuudhaaf mootummaan isaa jabaa fi akkasumas immoo qaroomaa ta'uu qaba jechuudha. Mootummaan qaroomaa fi jabaan bulchiinsa san maal godhaan ni qara ni guddisa jechuudha. Kanallee adda baafachuu danda'uu qabaatanii akka hin daganne waan kana laala liqitti adda baafadha waan amma jala sararee kan. So the government is what? The government is lala. The government is a machinery that terminates the condition of what? Anarchy. Amalle kanafu government jechuun jedha machinery meeshaa takka mootu humna maal godhuu dha. Condition anarchy takka cunqursaa yookaan mootu warra humnaan bulu kan maal godhuu dha jedha. Humnaan bulinsa takka cunqursaa machinery dhabamsiisu terminate ka godhu ka guutumatti mancaasu. Maini government dha. Kanafu we can define the term government in many ways. Government is the soul of a state. Government is the one who makes a certain state to be civilized. Government is determined or government is terminates the condition of anarchy from a certain status, and the form of government may be what? Monarchical and aristocratic, democratic, dictatorial jenne karaa gurguddoo kana afran hiikuu dandeenya. So if you are asked on your exams write the forms of government, you have to write monarchical, aristocratic, democratic and dictatorial. Or dictatorial is also the form of state, democratic, aristocratic and monarchical. So from here, which one is federal or which one is civilized states? From those four forms of status, from those four forms of government, which government is necessary for the civilization of a certain state? Yoo kan jedhamtan taate democratic laala. Gosoota takka foormii bifa bulchaa takka mootummaa afran kana keessa mootummaa kamtu qaroomina bulchiinsa tokkootiif guddina bulchiinsa tokkootiif barbaachisoo isin jedhan democratic akka ta'e hin dagatinaa isin jechuu barbaade. Kanaafuu asirraa kan hubachuu danda'uu qabaatanii inni afraffaan kam akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Sovereignty birmadummaa kan jennuunidha jechuudha. Maayini uummata jennee tokkoffaan population jennee lammaffaan daangaa dhaabbata qabaachuu qabannee sadaffaa irratti mootummaa takka bulchaa qabaachuu qabannee afuraffaa irratti birmadummaa qabaachuu qabannee. So sovereignty it is what? The highest power of what? The state that distinguish it from what? All other association of what? Human being. Sovereignty jechuun statein tokko jedha. Itiin amma state bakka buuti. Statein tokko highest power qabaa jedha. Laal. It is sovereignty kun the highest power of state. Aangoo guddaa
bulchiinsa tokkootiidha. Kan maal godhu that distinguish it from what all other association of human beings. There are many association of human beings in the world or on the world. From those many human associations or human beings association on the world, the highest power that distinguish the state from them is known as what? Sovereignty. Kanaafuu sovereignty jechuun humna guddaa, aangoo guddaa bulchiinsa tokko qindoomina hawaasaa garaagararraa takkaahuu mootii waldaa hawaasaa yookaan waldaa dhala namaa hedduu takkaahuu garaagaraa addunyaa kana irra jiranirraa bulchiinsa adda kan baasu sovereignty qabaachuun laala. Waldeen takkaahuu mootii gurmaa'insi dhala namaa addunyaa kanarra hedduu jira. Gurmaa'inni garaagaraatu jira. Gurmaa'inni dila tokko jira. Gurmaa'inni diloota sanirraa wanti isteetii adda isa godhu highest power wayii qaba. Highest power inni qabu sun sovereignty yookaan birmadummaa jedhama. Kanaafuu all other human beings association which is found on the world have no sovereignty except what? Except states. Bulchiinsa malee hawaasni takka waldeenyi dhala namaa lafa kanarra jiru hundi isaatu maal hin qabu? Sovereignty hin qabu. Garuu maal qabaachuu danda'a? Defined territory qabaachuu danda'a. Populationis qabaachuu danda'a. Akkasumas immoo maalis governmentis qabaachuu danda'a. Garuu maal hin qabu? Sovereignty hin qabu. Birmadummaa hin qabu. So sovereignty is the one who differentiate or distinguish the state from another all association of human beings on the world. Gurmaa'inni hawaasaa addunyaa kanarra jiran hundirraa state waan takkitti qofatu adda qabu. Populationiin adda hin qabu. Governmentiin adda hin qabu. Defined territory qabaachuun adda hin qabu. Kunninis ni qaba waan ta'eef. Garuu sovereigntytu adda qabaachuu. Kanaafuu sovereignty waldeenyi hawaasaa takkaa'u dhala namaa addunyaa kanarra jiran hundi sovereignty hin qabu state malee jechuudha. Haala kanaan beekuu danda'uu qabaanna jechuudha. It has two aspects. Sovereignty kun aspectii lama qaba jedha. Aspectii lamaan inni qabu kun tokkoffaratti aspectiin inni qabu it has two aspects, internal and external jedhamanii bakka lamatti qodamu. Internal sovereignty maal, external sovereignty maal kan jedhu waliin ilaaltaa jechuudha. So internal sovereignty implies the state is what? The final source of what? All laws internally jedha. Birmadummaan keessoo kan jennuun maal agarsiisa jedha? Birmadummaan keessoo maal jedha? Bulchiinsi tokko jedha. Bulchiinsi tokko final source of all laws internally jedha. Source madda dhumaa takkaahuu madda waliigalaa seera hundaafuu keessotti qabaa jedha. Laala. Bulchiinsi kamuu seera isaa hundaafuyyuu keessodhaan maal qaba jedha? Final source qabaa jedha. Burqaa takkaahuu madda dhumaa qabaa jedha keessodhaan. Haala kanaan ibsee. But on the other hand, external sovereignty implies what? That the state should what? Should be free from foreign control jedha. Foreign control jechuun hoggansa takkaahuu cunqursa alaarraa bulchiinsi kamuu maal ta'uu qaba jedha? Bilisa ta'uu qaba jedha. Kun immootuyyuu keessodhaan seera isaa kamiifuyyuu bulchiinsi tokko seera isaa kamiifuyyuu keessodhaan maalii qaba jedha? Final source qaba jedha. Final source jechuun nama birarraa final source hin barbaadu jechuudha. Loo isaatiif seerota bulchiinsi sun qabu hundaafuyyuu ufuma mataa isaatii keessodha. Ufuma keessaa maal qaba? Source seera sanirraa drive godhee baafatu qaba malee nama biraatiin naa baasaa hin jedhuun jechuudha. Seera san nama biraatiin naa baasaa hin jedhuun jechuudha. Keessomaan ufuma itaatii source seera sanirraa baafatu qabaa jedha internal sovereignty. Externalin immootuyyuu qaamota alaa isa cunqursuu barbaadanirraa bulchiinsi tokko maal ta'uu qaba jedha? Bilisa ta'uu qabaa, bilisoomuu qabaa jedhee ibsa jechuudha external sovereignty. Kanaafuu kana lachuu qabaa. Keessolleen bilisa seera isaatiif soorsii qaama birarraa ittiin barbaadu ofii isaatii itti qaba waan ta'eef seera isaatiif tuma baasu tokko soorsii tokko nama ittiin gaafatu jechuudha. Keessodhaanillee bilisa, alaanillee mootii humna isa cunqursuu barbaadurraa bilisa jedhee haala kanaan state tokkoof ibsa jechuudha. Kanaafuu sovereignty'n elementii afran bulchiinsaa keessaa kan bulchiinsa tokko waldaa dhala namaa kan addunyaa kana jiran hundarraa adda baasudha jechuudha. State qofa qaba waan ta'eef birmadummaa kana. So in addition, terrorists and the United Nations considered recognition as what? Fifth essential attribute jedhanii kanaafuyyuu dabalataan terroristii fi akkasumas United Nationiin warri United Nation fi terroristoonni
attribuutii isteetii kana karaalee shaniin takka'u tiyoorii shaniin ibsan jedhaa bal'inaan. Kanaafuu isa kana yeroo itti aanu kan walitti deebinu taha. Paartiin itti aanu kun dafee akka isin bira ga'uuf share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Dhaamsa kenna kan duraatis kan dhumaatis isin jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu chaanaalli keessani keenya miti guddifadhaa isin jechuunis dhaamsa kenna hanga paartii itti aanu walitti deebinutti galatoomaa nagaa nu tura horaa bulaa.